Ishee harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan kaasuu shoo akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadhaa nageenyi isinii badhaadha mana keessanitti akka mana keenyatti nagaadha fayyaa keessa jirra nu isin akkam jirtan jirtu jira baga nagaa taatanii yeroofsaa kana nagaadhaan nu eeddanii iddoon amma nuti isin daawwachiisaa jiru kun iddoo masnaanyaa Arduu jedhama magaalaa Salaa jechuudha. Kanaaf iddoo baay'ee namatti toludha iddoo baay'ee haala garfii dargaggoo fi dargaggeessa shamarranii jaarsota jaartii namoota kamiifuyyuu iddoo ta'udha. Kanaaf ana sarara mana koo iddoo kana na geessitu malee naan jettee tanan kun baluuni iddoo kana fide yookaan ilfeen jechuudha. Iddoo kana fide amma kun iddoo kana daawwachaa jirra. Kanaaf wanti bishaan kana keessaa wanti dhabamu hin jiru. Qurxummiinis jira. Yoo barbaadan jabalaanis deemuu dandeessanii. Iddoon iddoo yeroo sargiidhaa itti gaggeeffamu madirakiin jira. Iddoon asii mul'atu kun jechuudha madirakiidha. Jirra jirtu anuma nagaan jedhe. Jirra jirtu maatii kaasuu shoo akka mooltan nagaadha nutis nagaadha galata waaqayyoo. Egaa nuti jirra galata waaqaa har'a iddoo masnaanyaa yookiin iddoo bashannanaa jechuudha. Iddoo bashannanaa jirra. Iddoo bashannanaa garuu kan nuufne dhugaa dubbachuudhaaf guyyaadha. Gin nuuf hin mijanne viidiyoo waraabus nuuf hin mijanne asitti qophii wayii jira. Kanaaf immoo sirba minaamina nu rabbasha. Dhuguma hiiqattaa? Kaasuun kinoo asitti hiiqachaa jira jechuudha. Bishaan baay'ee kan das nama jedhu baay'ee kan nama hawwatu. Egaa Arduu jedhama dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee kan namatti tolu jechuudha. Iddoo magariisaan guutamtee iddoon tuni iddoo magariisaan guutamtee argitanii. Innaa qophii adda addaa amma galgala waan ta'eef dukkanaa'ee jira. Nu sodaachisaa jira jechuudha. Guyyaa qophiitu jira asitti. Kanaafiyyuu warroonni daawwachuu barbaadan warroonni fe'a qabdan jechuudha. Gara keessatti nu dubbisaa daawwachuu warri barbaadan isin daawwachiisna isiniin jenna. Kan baay'ee tokko namatti tolu dooniinis hin jira. Yaballis kan irra deemu hin jira jechuudha. Amma gara olaantootaa hin jira. Amma galgalaa'ee fe'aabani malee hin jira jechuudha. Akkasuma aasaanis keessa jira. Qurxummiin jechuudha. Qurxummiinis hin jira. Kan daaku sunoo maaliyaa? Daakiyyeenis hin jirti beektanii. Egaa baay'ee tokko namatti toludha. Daakiyyee warreen hin beekne hin jiru. Namnis daakuu hin danda'a kan danda'e jechuudha. Kaasunuu kunoo daaku. Yaa'u mi'aati daaki amma. Ani daaku? Daaki. Lakki daaki waan siin jedhu ka seeni tumame. Qurxummii sin tuttu seeni maal rakkoon qabu. Bakka har'a reefu sitti dhufe natti fakkaate taphni daa'imummaa bishaan daaktee guddattee mi duras laga keessa san maqaan maalidha? Laga keenya sadi hoo? Addambaanee. Addambaaneedha? Addambaaneedha moo duraanuma addaan baatanii? Ishii kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya ilfeen kun akkanatti taphachaa jirti. Bishaaniin taphachaa jirtiin gallallee jennaan adiidaa jirti. Kanaaf naannaa kana kunoo magaalaadhaan marfamee kan jirudha. Magaalaan yoo kan isinitti mul'atu taate magaalaadhaan marfamee jira. Manni amantaatis iddoo kanatti dhiyaatee kan jirudha. Kanaaf naannoonni kun naannaa baay'ee namatti toludha. Iddoon isin immoo argitan kun iddoo faabrikaati. Baay'ee namatti tola jechuudha. Magaalaan Asallaa isa kana fakkaatti kana qabdi jechuudha. Godinni keenya godinni Arsii baay'ee bareedduudha. Kanaaf isinis warri daawwachuu barbaadan. Warri achi naannoo olaantu jiran sun immoo warra aasaa barbaadan aasaa baafachaa jiru. Qabachuu barbaadanidha warroonni achi ta'anii jiran kuni. Kanaaf isinis dhuftanii itti bohaaruu dandeessanii. Garuu bishaan kun jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf kiiloo maaliyaa? Kiiloomeetira fageenyi isaa kiiloomeetira 70 jedhu. Lafti inni immoo irra jiru naannoo hektaara 4 akkas naannaa kanarra jira jedhu baay'ee kan namatti toludha. Isinis warroonni biyya ormaa jirtan dhuftanii daawwachuu dandeessanii. Iddoon immoo amma isinitti agarsiisaa jiru kun iddoo yeroo gaa'elaa yookaan immoo iyyuu kaadhimamtoonni yeroo kaadhima walitti kaadhimatan irratti kan hundaa'uun ta'a. Taphatanii yookaan immoo irratti mushurroonni irra turanidha. Jibbaasii maal irra taa'ee jechuudha. Kanaaf baay'ee namatti tola jechuudha. Naannaa cinaadhaanis gaara qaba. Baay'ee namatti tola jechuudha. Caakkaadhaan kan marfamee jirudha. Iddoon nyaatatis jira. Nyaatas keessatti nyaachuun kan danda'amu baluun koru malee jettee kaachaa jirti. Iddoo kana koru malee jettee kaachaa jirti. Ganaa deebisi sargi naa diggisi jechuun ishiin oolu natti fakkaata. Kanaaf sargi asirratti naa diggisi jechuun ishiin oolu natti fakkaata. Gaamee wajjumaan ilaalla. Sargi hin diggifnaa fi hin diggifnus isinis yoo naan jettanii
Ganaa lammata deebisee haaromsiisee nan haaromsiisa. Kanaaf mushaappillee hojjechuu barbaade natti fakkaata. Lakki dhiisiin kuftan yaalaayu. Kanaaf kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya baay'ee namatti tola, waan baay'ee namatti toludha. Naannaa kana laaltanii kan hin quufnedha jechuudha. Iddoo seentanii waan baay'eetu jira jechuudha. Manni immoo asii akkana wal argitan kun iddoo nyaanni homaamni itti qophaa'udha. Kanaaf kaasunis kun asirratti gaafa maal keetiiti maalii keetitti diggisaayyuu garuu hin dukkanaa jechuudha. Amma dimim jedhee jira. Seera godhachuu dandeessanii yookaan immoo sargii keessan asitti masnaanyaa warri sargii diggisachuu barbaadan jechuudha. Asitti isin affeerra jechuudha. Guutamee jira. Kanaaf kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya kana fakkaata jechuudha. Waan kana immoo kaasinis laaltaniitu maqilleessa. Iddoo baay'eetu jira garuu hunda isin agarsiisne hin muddamne yeroo sa'aatiin irraa deemee jira jechuudha. Sa'aatiin itti deemeera. Kanaaf silaa yabala irra deemu kana wajjin korreetii. Yaballi isin ejjete amma. Wajjin kalachaa turre. Deemaa turre illee yaadni yaa sa'aatiin deemee jira. Kanaaf yeroo biraa immoo kana caalaa walitti deemnee qabdii qabna. Deemnee waliin taphanneellee abdii qabna. Kanaaf kabajamtoota fi jaalatamtoota keenyaa sheer godhaa waan kanas ulaalaa. Sinjinna baluwaan an jechaa jirti. Maal isin jechaa raasa isin jedha. Kanaaf waan an jechaa jirti mee gafanis itti argata. Wai. Egaa kabajamtoota keenya amma bakka nuti dukkanaa'ee jira. Gara manaatti deemuutti jirra. Yeroo biraa seera isinii waraabna akka mul'atutti jechuudha. Yeroo biraa isinii waraabna. Kanaaf nagaa nuuf ta'a. Egaa viidiyoo keenya immoo like, subscribe, share gochuu hin dagatina. Subscribe ni godhaa. Warri maatii nuuf hin taane immoo maatii nuuf ta'a. Sinin jenna. Nena maatii nuuf ta'i nu jajjabeessai sinin jenna Oromoo keewwaa adaraai egaa nu jajjabeessaa like nuuf godhaa hundumti keessanuu sinin jenna. Egaa amma gara manaa galuutti jirra. Nagaa nuuf ta'a. Baay baay kaasu. Waraabulaa deebanaa sinin jenna. Fayyaa taa'adha. Nagaan nu tura. Oromoo keenya sheer godhaa. Walii daddabarsaadha. Waan kana laaltanii misinaati. Sin jaalannaa sin kabajnaa. Enggak.